إلهنا سلا قربان تو كم يسنقول يا جماعة متأيو تكا وجه نصراتنا ساتا من نبيل جلتنا تا قربان تو كترو وجين كبتي تبيدو ليك دوفا ترتني متأيو تنا مو تبرات نصران تنا سا أوكي فيديو باي تجرون سمو الشيطان مو تبرات جميني جميني جولي وما واني ونجري أكمل كترو كبتي جلكبا كترو دغمان كبتي مو سينما تجد دين كبيرة راسه إيه صلاة الرغائب تجدمت ورق يا جمعة زهري صلاته أستاذ كيد سني أكم جتشورة سنة في قال لي ويا جمعة دا ويا جمعة رجب أولاتي جمعة جل جتشون تقريبا أما تربان سديدورا صلاة رغائب كجدم تك صلاة تجري جين سن بدع رسولي وان ثاني إيه وفما قبتمو وانا دسا ناس راجلتا السلام عليكم سقالين كنجروا مو يا جماعة جاز أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرا سقلين كيس أوكي أوكي إن دبتو ناس راجلتا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ من جد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدا مو كان قدروا وجين قبته قربا وجين يا أنا أستاذ مبين ملء akkamitti qabattani? أنا دعيتني مي Eeywa. يا أستاذ أبو مواز تو mana tokko jiru gasti gubbaa أستاذ أبو مواز dhorseenii mariina wajjin qabadhaa deem akkasitti Okay. أستاذ biraan geenyeyyuu ijoollee sii kennin jedhanii jennaan akkasitti ani irraa qeebalee ture. Achi boodaanoo qaxaroo dhugumaan qabatee ture moo inni sheedhee jira moo akkanumatti wanna jettan? Maa viidiyoon ni jira maa Ustaaza Abu Muwaazis jiru Ustaazonni jala ni jijjiiranii barsiisaa Aliinis jiru. Dhugumaan mariin barbaada jedhee qabate boodarra immoo kalas. Viidiyoo baatu malee jedhee dide Ustaaz. Viidiyoo maal irraa godhata? Isayyuu giddiin as baafneeti shamara wajjin viidiyoo bahee haasawa moo? Beekaa akkas godha. Yaa itti qabatu malee. Ati viidiyoon baatu jechuun waan beekuuf akkas godhata. Gammeen akkasuma. Gammeen akkasuma irra bashaa wannaan. In sodaatallee dha dabalataan. Onni dabeessu. Akkam mareen beekamaadha garuu immoo deemeetuma deemee bakka hundatti mariin barbaada jedhami. Hanguma kana bareetuma gada taa'uudhaaf. Sichin nu afaan Marii eenyu wajjin barbaada? Abu Muwaazii wajjin hin fedha jedhee bakkuma isaan dhaqan duuka seenaa Ustaaz. Mariina wajjin qabadhu jedha deeme. Abu Muwaaziin ofii wajjin haasoftee ergasanii miira keessa seensistee kaatee erguun Abu Muwaazii akkana lola jechuu barbaaddeeti. Saba saniif jecha wannan. Maal ijoollee bira hunda bartee jennaan Abu Muwaazii wajjin qaxaroo qabattisa. Ijoolleen baay'ee jiraami. Ijoollee wajjin maaf hin gaafa ijoollee wajjin qabatee jiru abbasheetumaan deeme. Marii yoom geessee jennaan ijoolleen xixiqqoon lafuma kaatee marii jedhaatti hin deemsisa. Binnu gattaa hin mari'atuuf malee akkuma kana waan biraatti qabataa. Akkuma ni wal hixatu kana itti agarsiisuun waan tokko jechuudha maafi. Ganaa waa deemee marii gaafa tanatti hin fakkaatu ture. Hanga isaan wajjin qabate kana dubbatutti akka irraan qeebalamne illee dubbatanii jiranii kun Ustaaz Abdiinis Ustaaz Abu Muwaazis. Yaa namni biraa ituma inni marii dhiyeessee fi dura isa dhiyeesse kana mari'atee ka'u. Yookiin nama biraa bakka isaa buufatu. Okay. Rabbiin laafisu kaabaa gaarii goote ayyiitoni. Beektanii yaa jamaa marii barbaannaa jedhanii marii maal akka irraa baratan yeroo hedduu nuti yeroo marii dhiyeessinuu fi
akkasuma amma sa'aatii kana wanni jarri marii awwal wajjin farhaanii wajjin abu mu'aazii wajjin jedhanii wanni jarri ittiin dhiyeessaniif sababni isaa gabaatu qorree jira nuti illee jalaa fuudhuu dinneetumaan irra marraa miti dhufanii tumaan awwalii wajjin maradhee akkanatti awwalii wajjin wal arrabsinee sanumatu iyyuu khalaas farhaanii wajjin wal arrabsinee jechumaan malee marii illee barbaadanii miti marii haqiqaan maal zamana isaan kadhachaatiin turre qeebaluu didanii yoo gurguddaa isaanii taatammoo ni irraa qeebalaan abdoo fi goobana faa yoo fiddan isin irraa qeebala yaa beente yoo qabdan isin fiddan abdoo fi goobana amma kana jennaan amma kana ni seenan sa'aatima kana yoo gurguddaa jaarsota sanni natti fiddan jaarsota san wajjin ni mareedhaan yoo jaarsota san hin fidin jaarsota san mataa dhukkubsee gadhiisuu barbaada jaarsota san wajjin ni mareedha yoo jaarsota san fiddan yookaan qeesi eenyu jedhaniin tokko jiraami guddaan tokko eenyu maqaa isaa qeesi balaa immoo eenyu eeywa qeesi sanii wajjin illee ni mareedha tamaam malee ijoollee xixiqqoo wajjin amma anillee bari amma ilma qabaasini galtee duuba deebi'eetiin amma duuba deebi'eetiin ijoollee wajjin wal arrabsamu akkam godhas hin danda'ullee amma dadhabee jira akka durii sanii miti qees abdataa eeywa sadiin sanniin qees abdataa takka abdoodhaan lama goobanaa jedhan sanii joon ka jedhan sanii sadii jaarsota sanniin barbaadan gurguddaa kanneen sukkaara qabdi haa qabaattu sukkaaruma itti baay'isee bira deema yoo qeessota san wajjin kanneen wajjin hin barbaadan kanneen gurguddaa keessanii fi kunniin kanneen wajjin wallahi sa'aatii kanatti illee jennaa ila sa'aatii amma jiru kanatti illee ittiin seenu waan takka ammoo kaawwan wajjin ammoo kaawwan wajjin bu'aallee hin qabu isin galtee yoo gaafii gaafachuu barbaadan malee gaafii yoo gaafachuu barbaaddan yeroo kamittuu isin hin dhoowwine dhuftanii gaafachuu dandeessanii silaa'ummaadha adabaan taasiteessanii haasa'uu gaafachuu dandeessan malee marii maal isin wajjin maranne isin marii sirna mariin beektanii nama wajjin marachuu hin dandeessanii warra wajjin maranne guutuu ariitanii hin dhabamsiifne isin warra wajjin maranne hunda isaanii hin dhabamsiiftanii bar safara kanaa irra duultanii jechuudha irra duultanii tibbeessoo qofatu iyyuu wajjin hin maradha jedheen illee wanni nutti rarra'u sababni isaadha tibbeessoon qofti bakka hin fu'in qeebala jedheetiin dubbata tibbeessoo asiin dura yeroo takkas marii sadii dhiyeessee jennaan irraa fuudheetiin ture erga sani ammoo ani jaarsota pheenxeedhaa barbaadee ture marii wayii dhiyeesseefi ture anillee yeroo sannaaf hin mijoone ofirraa dhiisee jechuudha isin galtee akkasiidha jaa amma tibbeessoon ammoo inni adventistiin Itoophiyaa keessatti xiqqoodha inni illee amantii ofii beeksifachuu barbaada pheenxee fi adventistiin garagara beekadha amantiin illee garagara hundi waan hundaanuu garagara ani pheenxee barbaada pheenxee fi yookaan ortodoksii faa yoo ta'e gaariidha ortodoksiin illee bareedaadha garuu ortodoksii ammaaf tuquun barbaadu ortodoksiin xiqqoo isin irra haa deemtu achi boodaan wanna jenna jidduu xiqqoo isin irra haa deemtu ortodoksiin eega jarri isin irra deemtee isin irra ejjattee jettee san boodaan ilaalla ortodoksii xiqqoo si ammaa fi karoora keenyaa miti fuulduratti hin beeknu ortodoksii ammaaf mee tuqutti hin jirru booda ammoo xiqqoo jenneeti ilaalla amma samma ortodoksii miira baay'atti isin galte wacumaan dabarsita ortodoksii wajjin yoo mari'achuu jalqabde arrabumaan eegalte arramaan tumta kalaas hayya tole eenyuun dubbisamee dhiifama naa godha just be yourself jettu sun jirtaasa nin jira akkam nagaadha awwal tajaajilta akkamii sirra alhamdulillah muslima moo kiristaana لك لا عندي ولا ديانة لا عندي ولا دين ما تؤمن بأي دين أنا بكره كل الديانة هذا يعني خرافات ما البشر تعتقد بأي ديانة يعني أكيد أنا مثلا لو استقبلت الديانة يعني شو تستفيد منها؟ هل تعلم أن الديانة يعني أن التدين هو ضرورية اجتماعية هل تعرف هذا ولا لا لا هذا مش ضروري هذا يعني ضروري لا التدين ضروري حاجة إنسانية ما تستقيم الحياة إلا بالتدين أبدا سواء تدينت بالعلمانية أو علمانية أو شو لا
مثلا بالاديان البشريه، بالنظريات خليني نسالك البشريه او سؤال. بالاديان السماويه. هذا يعني التدين لازم. لا 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 لا. هذا مش اجباري، مش لازم. انت اكدت هاي الطريقه، لكن ما فيش احد يجبرك. مثلا لو ما اكدت الديانه، لو ما يعني استقبلت، يعني انت بتفكر على طريقه ثانيه يعني. اسالك شيء، هل تعرف ما معنى الدين اصلا؟ شو هو الدين؟ قول لي انت. شيء هو الدين؟ قول لي انت. قول. انت ما قل لي، بعرف انت حتى الذي هو شو. نفيت. يعني انا ما نستفيد منها شيء. هذا يعني المؤسسه البشريه. انت كيف تنفي يعني ما لا تعرف تعريفه ولا تعرف ماهيته؟ كيف تعرف يعني كيف تنفي؟ كيف تنفي كليته ولا تقول يعني انك لا تعتقد باي دين ولا تعتقد بقداسه اي شيء؟ شو هو الدين شو اعرفك هو عليه الدين؟ ثم بعد ذلك تنفي. انتظر انتظر. الدين هو اعتقاد قداسه الشيء ثم الانقياد لتلك الذات المقدسه. الانقياد لتلك الذات المقدسه، هذا هو معنى الدين. وليس من الضرورة لأن تدخل في التدين أن تتدين بالإسلام أو باليهودية أو بالنصرانية أو بأي دين من الأديان السماوية أو الوضعية أو كذا. تمام؟ التدين هذه ضرورة اجتماعية وضرورة وحاجة إنسانية. ما يعيش أي إنسان بأي يعني بلا تدين، ما يعيش. حتى أنت الآن تعتقد بقداسة شيء، تعتقد بقداسة اكيد شيء اكيد سواء كانت نظرية أو إلها أو أي شيء، تعتقد بقداسة أي شيء. يعني الإنسان ما يستطيع أن يعيش بدون تدين. تمام؟ ما تقول لي يعني أنا لست متدين. التدين هذه يعني حاجة إنسانية وضرورة اجتماعية. ما في أي شيء أي إنسان يعني لا يتدين. لا يتدين. أنت لازم تتدين لأن تعيش يعني في هذه الحياة الدنيوية. إذا كان لي نسالك مثلا، هل